Akkam jirtu egaa hordoftoota Milkii Miidiyaa an Dr. Naawolidha. Har'a immoo mata dureen keenya maalodha? Har'as mata duree haaraa tokko qabannee isinii dhiyaanneerra egaa hordoftoota fi maatii Milkii Miidiyaa. Mata dureen keenya har'aa waa'ee dhukkuba onneeti jechuudha. Dhukkubni onnee mallattoon isaa maal fa'aadha kan jedhu jechuudha. Mata dureen keenya har'aa hordoftoota Milkii Miidiyaa yuutuubii keenya laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa. An Dr. Naawolidha isinii wajjiniin turaa. Egaa har'a kan jennu namni tokko dhukkuba onnee yoo godhate mallattoon agarsiisan maal fa'aadha kan jedhu ilaalla jechuudha. Sababiin isaa maalodha? Dhukkubni onnee akka biyya keenyatti ta'e akka addunyaatti lubbuu namoota baay'ee galaafachuudhaan dorgommiin qabu egaa hordoftoota keenya beekamaadha jechuudha. Dhukkubni onnee lubbuu namoota baay'ee galaafachuudhaan sadarkaa durarra dhukkuba jirudha jechuudha. Egaa nuun immoo ergi kana beekneeti namni tokko dhukkuba onneetiin yoo qabame mallattoo maalii agarsiisa? Mallattoo sana irratti hundoofnee immoo akkamittiin mana yaalaa akka inni deemu goonee ofii keenyas yoo ta'e deemnee dursinee utuu dhukkubni suni balaa guddaatti lafa deebi'uu hin dandeenyetti lafa miidhaa guddaa geessisuuf du'aaf nama geessisuuf lafa inni hin geenyetti dursanii wallaanaman ittisuudhaa fi maal gochuu qabna? Mallattoo isaa beekuu qabna jechuudha. Mallattoo isaa beekuu qabna waan ta'eef mallattoowwan dhukkuba onnee qabaatu tokko agarsiisu isinitti himna jechuudha. Mallattoowwan gurguddaa 8 isinitti himna jechuudha. Inni tokkoffaan maalodha? Dhukkubbii lapheerraa namatti dhaga'amudha. Dhukkubbii lapheerraa namatti dhaga'amuu fi yeroo baay'ee immoo gara harka bitaa, saggoo bitaa fi maddii bitaatti gara bitaatti tamsa'u jechuudha. Dhukkubbiin suni laphee keenya namatti dhaga'ameetu harka bitaa, saggoo bitaa fi maddii keenya gara bitaatti dhukkubbiin sun faca'uu danda'a jechuudha. Kun mallattoo tokkodha jechuudha. Mallattoo beekamaa tokkodha. Mallattoon lammaffaan maalodha? Hafuura kutuudha jechuudha. Namni tokko yaa hafuura kutuu danda'a gaafa hojii cimaa tokko hojjetu, gaafa baay'ee fiigu, tabba baay'ee fiigu namni tokko hafuura kutuu danda'a jechuudha. Garuu hafuura kutuu usuma ta'anii osoma hojii guddaa sochii guddaa gochaa hin jiraatanii yookiin immoo sochii xixiqqoodhaan hafuura kutatanii kunis mallattoo dhukkuba onnee keessaati. Isa beekamaadha jechuudha. Isa lammaffaa isinitti himne jechuudha. Inni sadaffaan hordoftoota fi maatii Milkii Miidiyaadha. Rukuttaan onnee keenya baay'ee ariifachuu fi darbee immoo baay'ee suuta jechuu akkasumas sirni isaa jeeqamudha jechuudha. Sirni rukuttaa onnee keenyaa nutti dhaga'ama jechuudha. Nutti dhaga'amee sirni isaa jeeqamuu yookiin baay'ee ariifachuu yookiin immoo baay'ee suuta jechuus ta'uu danda'a jechuudha. Hordoftoota Milkii Miidiyaa kan hordofuutti jirtanii qophii keenya irraa waa'ee dhukkuba onnee irratti isiniif dhiyeessaa jirrudha. An Dr. Naawolidha. Yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa. Amma hordoftoota keenya mallattoo arfaffaatti darbaa jirra jechuudha. Mallattoon arfaffaan maalodha? Dhiita miila keenya irraa jechuudha. Yeroo baay'ee miilli keenya gara gajjallaa dhiitee isarraa jalqaba jechuudha. Dhukkuba onnee baay'ee kan miila dhiitessu dhukkuba onnee qofaadha jechaa hin jiru. Garuu dhukkuba biraas ta'uu danda'a, kalees ta'uu danda'a. Kaleen garuu yeroo baay'ee fuularraa jalqaba jechaadha. Kaleen fuularraa jalqabeetu gadi bu'a jechaadha. Jalqaba fuula dhiitessaa ergasiis gadi bu'a. Dhukkubni onnee garuu miilarraa jalqaba jechaadha. Jalqaba miila dhiitessaa gaafa dhibeen sun hammaachaa deemu ol ba'aa deema. Amma fuulaatti amma nagana keenya guutuu dhiitessuutti ga'a jechaadha. So miilli keenya dhiitomnaan mallattoo dhibee onnee ta'uu danda'a jechaadha. Inni shanaffaan maalodha? Akkasumaan dadhabbii nutti dhaga'amu jechuudha. Extreme fatigue akkasumaan dadhabbii calliseema osoo hojii jabaataa tokko yookiin immoo sochii jabaataa tokko hin hojjetini calliseema dadhabbiin yookiin immoo sochii xixiqqoodhaan yoo nutti dhaga'ame kunis mallattoo dhibee onnee ta'uu danda'a jechuudha hordoftoota keenya. Inni ja'affaan maalodha? Halkan yeroo rafnu boraatii tokko namoonni noormaalii namni baay'een kan inni rafu kan beekamu jechuudha. Boraatiin tokko rafa jechaadha. Namni tokko immoo even kan boraatii fayyadamuu illee hin feene hin jiraatu. Garuu namoonni kun hafuura waan isaan fuudhuuf boraatii tokko rafuu hin danda'an jechaadha. Itti dabartu boraatii kan biraa irratti dabartu 2 boraatii 3 haga 4 itti dabartu jechaadha. Yoo boraatii of jiraate ofitti daddabaraa deemanii hafuurri hin cituu hin dhiite jechuudha. Kanaaf yoo boraatii tokkoon yookiin immoo boraatii malee ciisan sireera jechaadha. Baay'ee hafuura waan isaan guutuuf tun jaallatanii hirribaa qabu jechaadha. So kun mallattoo baay'ee kun ispeesiif mallattoo kun jiraannan daayireektilii gara dhibee onneetti nu geessa jechuudha. Kun jiraatee naani. Inni kan biraan immoo halkan utuu rafanii hafuurri nama citee hirribaa qabu jechuudha. Inni kun paroxysmal nocturnal dyspnea jedhama. Hafuurri citee kaanee namoonni gaafa kaan sana hafuurri qilleensi waan isaanitti xinnaatuu fi foddaa fa'aa balbala fa'aa baruu hin jechuudha. Halkan keessa ka'anii jechuudha. Inni kun baay'ee mallattoo dhibee onnee baay'ee agarsiisa jechuudha.
kun hin jiraatennaani. Hordoftoota keenya kan hordofuutti jirtan Milkii Miidiyaa yookiin Dr. Naawol Officialidha. YouTubeii keenya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa Dr. Naawolidha. Itti fufnee jirra. Inni kan biraan immoo tasa kufanii of wallaaluu jechuudha. Tasa kufanii of wallaalanii namoonni sun lubbuudhaan illee darbuu danda'u jechuudha. Hordoftoota keenya otoo mana yaalaa hin geeffamne illee sadarkaa lubbuun darbuu irra gahuu danda'u jechuudha. Warri tasa kufanii of wallaalan. Kanaafiyyuu egaa tasa kufanii of wallaalan kanarra sadarkaa kanarra utuu hin ga'iin mallattoowwan warra ammaa duratti itti himaa turre sana ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Daa'imman keessatti immoo akkamittiin saddeettaffaan waa'ee daa'imman keessatti daa'imman xixinnoo keessatti maal reefuu dhalatan keessatti mallattoon dhibeewwan maaloodha harma hodhuu dadhabuudha jechuudha. Hafuurri waan cituu fi namni tokko harma sana mucaan tun harma hodhuudhaa fi hafuurri isaa tasgabbaa'uu qaba jechuudha. So hafuurri isaa waan cituu fi harma hodhuu hin danda'u jechuudha. Gaafa harma hodhuu fedhu suma tokkoon fudhatee dhiisa jechuudha. Kun mallattoo baay'ee sireeffedha jechuudha. Mallattoo dhibeewwan ta'a jechuudha. Ijoollee xixinnoo irratti ijoollee dhalatanii harma hodhuu dadhabanii harma sima tokko fudhatanii dhadhaabu taanaan mallattoo dhibeewwan ta'uu danda'a. Kan biraan immoo gogaan halluu isaanii cuquliisa ta'uu jechuudha. Fi kan biraan immoo guddina dabaluu diduu jechuudha. Inuma nyaatuma gahaa osoo argatanii guddinni isaanii baay'ee hin dabalu jechuudha. Egaa wanta isinitti barbaadu namoonni mallattoon armaan olitti mul'ate hatattamaan hakiima bira deemee qorannoof wal'aansa barbaachisu gochuun dirqama jechuudha. Ani Dr. Naawolidha. Nagaa fayyaaf jaalallii bakka jirtanitti isinii wajjin haa ta'u. Milkii Miidiyaa yookiin immoo Dr. Naawol Officialii subscribe godhaa, like godhaa, hiriyoota keessaniif immoo share godhaa. Ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa deebadha.